Akkam jirtu hordoftoonni YouTube channel kiyyaa baga nagaa dhuftanii an Dr. Bilboo Caalati egaa irraa akkuma mata duree irratti argitan kana waa'ee karoora maatii dubaroonni itti fayyadaman keessaa isa tokko irrattan waan hubannoodhaaf ta'u isiniif qabadhee dhufee jira. Toopikiin kun irra caalaa dubartootaaf baay'ee barbaachisaadha. Dubaroota keessattuu reproductive age yookaan immoo yeroo dhala godhachuu irra jiraniif baay'ee barbaachisaadha jedhee yaada. Kanaafan mata duree kana qabadhee dhufee jira. Gaafis gaafatamaa ture waan ta'eef karaa fuula TikTok kiyya. Gaafii kun gaafatamaa ture. Karaa TikTok kana akkuma beekamu mata duree dheeraa irratti hojjechuun hin danda'amu. Maaliif viidiyoo dheeraa hojjechuun hin danda'amu waan ta'eef. Kanaafin bal'inaan qabadhee asiin dhufee. Kanaaf warri channel keenya haaraa taatan baga nagaan dhuftan jennee YouTube channel keenya subscribe gochuudhaan barnoota kana booda karaa kanaan barsiisnu akka isin dhaqqabu taasisa. Warri immoo duraan miseensa taatan yookaan YouTube keenya subscribe gootan viidiyoo keenya like gochuudhaan jalqabaa kallattumaan gara barnoota guyyaa har'aa qabanneetti dhufnaa wajjin tura. Egaa jalqaba irratti gara mata duree har'a qabadhee dhufeetti dhuun ceeniin dura karoorri maatii gosa qabaa. Innis akka adda addaatti ramaa karoora maatii kan karaa uumamaatiin akkasumas immoo karaa namtolcheetiin jedhamee addaan ni ramaa. An karaa namtolchee sunirree immoo karoora yeroo dheeraa fi karaa yeroo gabaabaa jedhamee haalli itti adda hiramuun jira. Inni kun egaa ana nama har'a isinitti kun karoora yeroo dheeraati jechuudha. Karoora yeroo kun yeroo dheeraa karoora duubatti hin deebine karoora maatii duubatti hin deebine illee jira. Dubaroota fi dhiirotaafis warra fedhii daa'ima godhachuu hin qabne karoorri maatii kan yeroo dheeraadhaaf yookaan umurii guutuudhaaf tajaajilu jira. Inni fa'aa eenyu akka ta'e gara fuulduraatti kan isinitti himnu ta'a. Har'a kanaan isinitti himu specifically waa'ee IUCD kana jechuudha. Specifically waa'ee IUCD achi keessaa immoo eenyufaatu IUCD kana fayyadamuu hin qabne, eenyufaatu fayyadamuu qaba. Side effects isaa maali? Akkamitti immoo hammam ulfa dhorkaa kan jedhu kanarratti har'a waa'ee IUCD isinitti himuu dhufe jechuudha. Kanaaf gaa jalqabumarraa gaafa kaanu IUCD jechuun karoora maatii keessaa isa tokko ta'ee kan yeroo dheeraadhaaf tajaajiludha jechuudha. Karoora maatii keessaa isa tokko ta'ee kan yeroo dheeraadhaaf tajaajilu kan immoo karoora maatii yeroo dheeraati jechuudha. Innis kan inni tajaajilu hanga waggaa 10tti jechuudha. Hanga waggaa 10tti jechuudha. Egaa innis kan akka kinoo fakkii kanaatti asirratti I think isinitti mul'ata jedhee yaada. Fakkiin isin jiru kuni fakkii kana fakkaata. IUCD jechuun isadha. Kan inni itti fayyadamus gadaamessa keessadha jechuudha kan inni galu. Gabaajessaas intrauterine device jedha jechuudha. IUCD jechuun akkasii intrauterine device kan inni ta'u gadaamessa keessadha jechuudha. Karaa qaama saalaa dubaraatiin galeet gadaamessa keessa taa'uudhaan da'iinsa hin barbaadamne yookaan ulfa hin barbaadamne ittisaa jechuudha. Egaa kan hangana yoo jenne amma immoo haalota kam jalatti IUCD'n kun akka fayyadamamu gorfamaa kan jedhutti ceenaa jechuudha. Haalota kam jalatti yookaan immoo barbaachisummaan IUCD kanaa maalidha? Eessatti fayyadamamaa kan jedhu kana ilaallaa jechuudha. IUCD'n haalonni itti fayyadamnu tokkoffaa yoo karoora maatii yeroo dheeraa yoo barbaadame. Yoo yeroo dheeraadhaaf dubarri sun yeroo dheeraadhaaf da'iinsa hin barbaadu jette. Garuu immoo yeroo ta'e wayitiin booda godhachuun barbaada. Yeroo dheeraadhaaf garuu hin barbaadu yoo jette. Akkuma isiniin jedhe hanga waggaa 10tti waggaa 3 kaasee hanga waggaa 10tti fayyada waan ta'eef karoora maatii yeroo dheeraati jechuudha. Kanaaf yoo yeroo dheeraadhaaf daa'ima godhachuun hin barbaadamin malli sun ni fayyada jechuudha. Maaliif kun yeroo gabaabaatti emergency jira, guyyaa guyyaa fudhatamu jira, hanji'a 3 jira, waggaa 3 haala saniin deema. Inni kun immoo waggaa 10tti waan ta'eef yoo karoora yeroo dheeraa jiraate isa kana ni fayyadamamaa jechuudha. Kondishinii lammaffaan jalatti akka fayyadamu barbaadamu namoota mala ittisa biraa fayyadamuu hin dandeenye. Especially namoota COC fayyadamuu hin dandeenye jechuudha. COC jechuun qoricha da'iinsa ittisu ta'e kan guyyaa guyyaadhaaf fudhatamtu taabileetii guyyaa 28tiif fudhatamtu sana jechuudha. Ishii san namoonni fudhachuu hin dandeenye sababoota garaagaraatiif namoonni fudhachuu hin dandeenye hin jiru. Waa'ee COC fuulduratti viidiyoo isiniif hojjedha. Har'aafis akka gadi fageenyaan hin gallu garuu namoonni COC isa fudhachuu hin dandeenye IUCD kana akka fudhataman barbaadamaa jechuudha. Kanaaf kondishinii lammaffaan namoota COC fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Kondishinii sadaffaan akka emergency contraceptive method itti hin tajaajila. Akkuma post piilii san jechuudha. Ulfa hin barbaadamne wal qunnamtii saalaa erga raawwatame booda
walqunnamtii saalaa erga raawwatamee booda ulfa hin barbaadamne ittisuuf irree malli fayyadu keessaa tokko ICD dha jechuudha. Yeroo baay'ee namni kan fayyadamu hospitaalii kiniina sa'aatii 72 keessatti fudhatamtu sanidha. Inni kunis akkuma san irmaayyuu success rate kan kanaatitu caalaa dubartiin takka walqunnamtii saalaa raawwattee ulfa hin barbaadamne akka hin uumamne yoo barbaadde ICD kana guyyaa 3 keessatti yoo galfatte carraan ulfaa'u almost 0 dha yookaan immoo baay'ee xiqqaadha jechuudha. Kanaaf akka karoora ulfa hin barbaadamne walqunnamtii saalaa erga raawwatamee boodallee ulfa hin barbaadamne ittisuudhaaf ni kennama jechuudha. Kanaaf akka emergency contraceptive methodititti illee inni tokko ni fayyada jechuudha. Ni fayyada jechuudha. Like akkuma post pill jechuudha. Post pilliin taableetii sa'a 72 keessatti liqinfamuudha. Inni kun immoo ICD kun akkuma dura isin jedhe karaa gadaamessaatiin galaa karoora yeroo dheeraatiif fayyada garuu immoo akkuma walqunnamtii saalaa raawwatameen ICD kun gaafa galfame ulfa hin barbaadamne sanirree ni ittisa jechuudha. Kanaaf haalli sadaffaan emergency methodidha firree yookaan immoo akka mala da'umsa karoora ulfa hin barbaadamne akka ittifamurree gochuudhaaf ni fayyada jechuudha. Inni biraan dubartoota dhukkuboota garaagaraa qaban akka dhukkubbii yeroo marsaa laguu yoo jiraatu dhukkuba endometriosisii fa'aa warra jedhamu warra qabaniif endometriosis jechuun tishuun gadaamessaa yoo bakka biraatitti jiraatu jechuudha bakka isaa dhiisee haalota akkasii jalatti illee ICD'n akka kennamu barbaadama jechuudha. Amma kanatti aansee side effect isaa ilaallu egaa wanti kamuu side effect hin dhabu. Akkuma san ICD'n kunis side effect mataa isaa qaba. Side effect baay'ee serious ta'ee fi koman irree ta'uu baatu darbee isaa ta'u side effect hin qaba. Side effect xixinnaan yeroo gaggabaabaadhaaf turan fakkeenyaa dhukkubbii garaa ciniinnaa maal kun ni jiru akkasumas immoo harma dhukkubuu mataa dhukkubuu darbee finnisni itti baachuu kun illee ni jira. Inni biraan sodaan isaa wal qabatee jiru expulsion yookaan immoo bahuu danda'a. Especially ji'oota 3 gara jalqabaa ICD'n ofiisaatiin karaa gadaamessaatuma dubaraa saniitiin bahee baduu danda'a jechuudha. Inni kun side effect isaati. Side effect inni biraa fi sodaatamu uterine perforation yookaan immoo ICD'n sun gadaamessa dubartii sanii uree karaa marrumaanii ol qajeeluu danda'a. Rarely jechuudha. Rarely haa ta'u malee akka side effect isaatitti ni jira jechuudha. Gadaamessa dubartii sanii uree kara garaatitti kara marrumaanitti baduu danda'a jechuudha. Inni sun serious side effect isaati. Side effect baay'ee serious ta'e keessaa isatu baay'ee serious dha jechuudha. Garuu hangas mara komanii moti haa ta'uti garuu akka side effectitti kan baay'ee nama yaaddeessu tokko isadha jechuudha. Side effect inni biraa akkuma dura booda isinitti himaa parsantii meeqan akka ulfa ittisu baay'ee effective dha. Failure rate isaa xiqqaadha. Asumaan isinitti muudhaaf parsantii hammamiitiin ulfa ittisaa hin jedhu naannoo 99tiin ulfa ittisa. ICD'n naannoo 99tiin effective dha ulfa ittisa. Kana jechuun dubartoota waan kana fayyadaman keessaa naannoo dubartoonni 99 keessatti ulfi hin uumamu jechuudha. Hin uumamu. Garuu maaltu jira rakkoon kana wal qabatee jiru yoo uumame carraan ektooppikii ta'uusaa mala kaan warra fayyadaman caala yookaan dubaroota kaan caala dubaroota kanarratti irra hayiidha. Ektooppikii jechuun ulfa gadaamessaan alatti uumamu jechuudha. Ulfa gadaamessaan alatti uumamu jechuudha. Kanaaf dubaroonni tarii waan kun fail godhe parsantii tokko san keessatti fail gochuu danda'a inni mitiire parsantii tokko fail godhu san keessatti gaafa fail godhee ulfi uumame carraan ulfi kun ektooppikii ta'uu yookaan immoo carraan ulfi kun bakka biraatitti gadaamessaan alatti bakka hin taanetti uumamu kun dubaroota kaan caala yookaan warra mala kaan caala fayyadamanirra warra ICD fayyadamanirratti irra hayiidha jechuudha. Kanaaf tokko riskiin isaa wal qabatee jiru isadha. Side effect inni biraa infectioniin xinnoon jiraachuu danda'a. Naannoo parsantii tokko keessatti infectioniin gadaamessaa jiraachuu danda'a jechuudha. Kunniin side effect ICDti. Side effect isaati. Kanatti aansee wanni isinitti barbaadamu immoo biraa eenyutu faatu fudhachuu hin qabne. ICD namni hundi fudhachuu hin danda'u. Namni hundi fudhachuu hin danda'u. Namoonni fudhachuu hin dandeenye hin jiru. Kanaaf isaanillee beekuun barbaachisaadha jechuudha. Fakkeenya namoonni dubartoonni ulfaa fudhachuu hin qaban absolute contraindication. Namoonni garaatti baatan fudhachuu hin qabanii hin danda'anii. Akkasumas immoo infekshinii gadaamessaa yoo jiraate
infekshiniin gadaamessaa yoo jiraate especially erga dubartiin takka infekshiniin gadaamessaa yookaan immoo akkasumas dhukkuboota karaa walqunnamtii saalaatiin daddarban biroo infekshinii gadaamessaa fi dhukkuboonni karaa walqunnamtii saalaatiin daddarban yoo jiraatan as jeneraal ICD'n kun hin gorfamu jechuudha. Amma waan sanirraa dubartiin sun yaalamtutti. Amma dubartiin sun dhukkuboota sanirraa yaalamtutti waan kana galchuun hin gorfamu jechuudha. Boorsan godhaa hin ammeessa waan ta'eef wanna biraatillee fiduu danda'a waan ta'eef hanga inni sun yaalamutti akka ICD'n fudhatamu hin gorfamu jechuudha. Inni biraan vaginal bleeding yookaan immoo dhiigni karaa gadaamessaa karaa qaama saalaa dubaraa ba'u yoo jiraate hanga sababni isaa hin beekamnetti beekamu qaba jechuudha. Yoo sababni isaa beekame malee otoo sababa waan san otoo sababa dhiiga san fidu dhiiga sirrii hin taane jechuudha. Waan jedhu dhiiga marsaa laguu osoo hin taane normaalii marsaa laguu sirriin akkam akka ta'e kan irra isinitti himee marsaa laguu saniin alatti dhiigni sirrii hin taane dureeshiniidhaan isaa ta'u baay'inaan isaa ta'u kan yeroo isaan eeggan isaa ta'u marsaa laguutirraa kan jeeqame yoo ta'e amma wanti sun koosisaa beekamutti ICD kana akka fudhatamu hin barbaadamu jechuudha. Akka fudhatamu hin barbaadamu. Inni biraan kaansarii garaagaraa akka kaansarii fiixee gadaamessaa kaansarii gadaamessaa dhaaba gadaamessaa yookaan endometrial cancer kan jedhamu waan akkasii kun yoo jiraate inni kun odoo jiru waan kana galchuun hin danda'amu jechuudha. Kanaaf dubaroonni waan kana qaban mala kana fayyadamuu hin danda'anii yookaan immoo mala kana fayyadamuu hin qabanii jechuudha. Kanaaf egaa waa'een ICD kana ani sarara kanumaan isinitti himuu dhufe ammas irra deebiidhaan warra chaanaalii keenyaaf haaraa taatan YouTube chaanaalii kiyya subscribe godhaa. Akkasumas immoo viidiyoo keenya like gootan nutti tola. Kommentii jalatti gaafii yoo qabaattan nu barreessaa. Yeroo hambiraa deebinee dhufnee irratti isiniif hojjenna. Kana malees odeeffannoo fayyaa garaagaraa yoo barbaaddan karaa fuula Feesbuukii Dr. Durboo Caalaa jedhuun karaa TikTokiitis akkasuma nu argachuu dandeessu. Achirraan gaafii barbaaddan ispeeshaalii karaa Feesbuukii gaafii gaafachuun waan mijatuuf Feesbuukii Dr. Durboo Caalaa jedhuun achirraan dhuftanii gaafii gaafachuu dandeessu. Kanumaan isinitti himuu dhufee fayyaa ta'aa fayyaa faaya.